Nan sirratti haa ta'uu bakka biraa haa ta'uu iddoo irratti gadi isin dhiifame irra dhaquudhaan daddaffiin amma hamistarii keessan gurguradha. Sababni isaa jalqaba yeroo bahu 0.1414 bahee amma immoo deemee 0.845 gahee jira jechuudha. Parsantii 745 gadi bu'ee jira jechuudha. Kunoo gadi deemaa jira. Parsantii 748 gahee jira. Parsantii 962 yoo dura ka list ta'een jechuudha. Kanaaf daddaffiidhaan hamstarii keessan gurguradha. Akkamitti gurgurannaa, akkamitti baasuu dandeenya, hamstariin akkamitti doolaaratti jijjiiruu dandeenya, doolaaratti jijjiirreetu odoo keenya gurguruu yoo sobaanne hoo akkamitti daddafnee kaachuu dandeenya, haala kamiyyoo keenya hamstariin osoo gatiin nu jalaa hin irratiin gatiidhuma amma gadhiifameen baafachuu dandeenya. Akkasumas immootu gatiin amma gadhiifameen kun gatii bareeda nutti fakkaate osoo daddaffiidhaan gatiin kun nu jala hin dabrin hamstarii keenya akkamitti baafna, akkamitti jijjiirra, akkamitti fayyadamuu dandeenya kan jedhu immoo viidiyoo kanarraa sirriitti hubachuu dandeessu jechuudha. Jalqaba maal gootu, hamstariin bira ni dhaqxu. Hamstar bira erga dhaqxanii booda bakka hamstar jirutti jechuudha, hamstarii keessan maal gootu, gad tuqxu. Erga gadi tuqxanii booda yoo barbaadan asitti kunoo hin gurgurtu jechuudha. Seel gurguruudhaaf daddaffiidhaan gurguruu barbaadan asuma bira tuqxanii gurgurtan jechuudha. Ani gurguruu hin barbaadu, jijjiireetiin gara karansii biraatti jijjiiree yookiin immoo doolaaratti USDT waan biraatti jijjiiree waan biraatti irra kaa'uu barbaada. Ammaaf gurgurtaan isaa natti haafuu namni jedhu mootu maal godhuu qaba? Iddoo gurgurtaa yookiin immoo iddoo trade irratti goonu kana keessaa baanee daddaffiidhaan maal goona jechuudha. Gurgurtaa bira dhaqna. Hayyee mee akkamitti gurguruu danda'a haa ilaallu. Hamstarii keenya yookiin immoo waan trade godhu hin tokko ni barbaanna. Dhaqnee fakkeenya BNB itti jijjiiruu yoo barbaanne, BNB hin barbaadu yoo jenne mootu maali jijjiiruu barbaadan? Fakkeenya hamstariin gara maali jijjiiruu barbaadde? Gara doolaaraati. Doolaaricha daddafee baafadhee Binance irra yoo taate P2P irratti gurgurachuu barbaada waan ta'eef. Kanaaf hamstar fakkeenyaan asii amma meeqa qaba? 2598 naaf galee jira jechuudha. Hamstariin kun doolaara meeqa naa ta'a laata? Doolaara haqa inni ta'u amma as biratti maximum kan jedhu kana tuqa jechuudha. Na hordofa maximum kan jedhu kana tuqee jira 2598 doolaaratti ufumaan naa jijjiiraa jechuudha takka ture. Kun amma maal gubbaa jirra? Binance gubbaa jirra. Sana booda egaa inni doolaaratti naa jijjiiree an amma gurguruu hin barbaadu waan ta'eef isin maal gootan jechuudha, akka inni doolaaratti isin jijjiireen iddoo kana tuqxu jechuudha. Iddoo kana guutuu hiixan maal jedha? Guutumaan guutuutti hamstarii keessan garamitti isin jijjiira? Gara USDT tti isin jijjiira, gara doolaaraatti isin jijjiira jechuudha. Haala kanaan naa jijjiiree jira jechuudha. Kuno haala kanaan naa jijjiiree jira. Isima trade jettu kana tuuxanii sakandishan isin lakkaaya. Egaa tuuxanii booda jechuudha. Fakkeenya mee haa tuqu sakandishan keessatti waan inni naan jedhu system failed irra deddeebitanii yaaluu qabdan jechuudha. Hin tuuxanii sakandishan keessatti gatii isaa isinii kaaya, waan hunda isinii kaaya ni jijjiirtu jechuudha. Anammaaf haanaa taa'u jijjiiruu hin barbaanne waan ta'eef akkanumatti dhiisaa hanga guyyoottan 3-4 booda jechuudha baasee kan gurguradhu. Gatiin isaa gadi bu'aa jira waan ta'eef gatiin isaa gadi haa bu'u, gadi haa deemu xiqqoosi. Gatiin isaa gadi bu'aa jira jedhee itti muddamee baasee hin gurguradhu jechuudha. Haanaa turu hangasii. Hayyee mee asirratti hin dhufne garuu filannoo yeroo isin gootan calistanii tumaan BNB magat tuqxu isa gurguruu barbaadan yookiin immoo kanuma biraa waan biraa tuqxan barbaadan Bitcoin barbaadan BNB tuqxu. Erga tuqxanii booda jalqaba irratti kan isinii dhufu eenyu ta'a? Convert kan jedhu kana tuqxu. Convert akka tuqxanii maaltu isinii dhufa? Hamster jalqaba irratti isinii dhufa jechuudha. As biratti osoo isin hin barbaadin hamster isinii dhufa. Yoo immoo inni hin dhufin akka hamster dhufu search bakka jedhuun tuqxu. As biratti immoo waan itti jijjiiruu barbaadan san tuqxan jechuudha. Xiyya kana tuqxanii wanta isin itti jijjiirachuu barbaadan doogitti immoo kaatitti immoo bonk waan barbaadanitti flookii nootcoinitti waan barbaadanitti peepetti jijjiirachuu dandeessu jechuudha. Haala kanaan qabadhaa itti fayyadamaa isin jechuu barbaada. Erga jijjiirtanii akkamitti gurgurattanii home ka jedhu irra ni seentu. P2P kan jedhu ni tuqxu. Akkamitti qarshiitti akka jijjiirattan as biratti qarshii Itoophiyaa jedha. Qarshii 129 tti kunoo asitti gatiin amma jiru birrii 135 doolaarri tokko jechuudha. Kana jechuun doolaaraan amma achirraa qabu san fakkeenya isinii fudhadha. Doolaaraan achirraa qabu baay'isuu qarshii 135 qarshii 3,000 tti amma gurguruu danda'a jechuudha. Amma qarshii 3,000 tti gurguruu danda'a jechuudha. Akkasi qarshii 3,000 amma harka irratti
maal godhee jijjiiree daddafee baayinaansii kiyya gubbaa dhaqee qarshii 3,000tti jijjiiradhee gurguruu danda'a jechuudha. Gatiin isaa xiqqoo gatii fayyaa hin qabne gatii gadi bu'aadha. Hamistara amma kun duwwaa 8,8tti ol deebi'e jechuudha yoo duraa duwwaa 8,4. Kanaaf obsaa isiniin jedhan obsuu wayyaa xiqqoo obsanii gurguruu wayyaa namni barbaadan. Hayyee warri gara Trust Wallet yookiin mootiyyuu Binance yookiin immoo wantoota biraa OKX fa'aarratti baaftee akkamitti gurgurachuu dandeenya kan jettaniif mee kallattiin gara waaletii keenya Telegiraamaatti adeemnu. Waaletiin Telegiraamaa akkatti isin rakkisuu danda'a. Sababni isaa namoonni hedduun gurgurataa jira waan ta'eef amma sa'aatii kanatti isinii banuu dhabuu danda'a jechuudha. Irra deddeebiidhaan yaaluu qabdanii, irra deddeebiidhaan reload godhaa yaaluu qabdanii mee waaletii Telegiraamaa hundarraayyuu seenetii yaala jechuudha kanaa dalageef. Waaletiin hedduun hin dalagu, waaletoonni biiziidha jechuudha sa'aatii kanatti. Sababni namoonni hedduun ka gurguratan, ka bitan, ka baasan, ka jijjiiraniitu mul'ata waan ta'eef hamistariin. Kanaaf waaletiin akkatti yoo biizii isin jalaa ta'e obsaan eeggachuu qabdu. Hayyee mee waaletii kanarraan baay'inaa wannaan qabu hamistariin hin qabu garuu haa ilaallu. Hamistarii yoo tasa waaletiidha wal qunnamsiistan maal gootanii daddaffiidhaan kooyinii qabdan san dhaqxanii gattuqxu jechuudha. Fakkeenya kooyiniin qabu yoo as keessa jiraate, hamistarii yoo as jiraate, hamistarii makana dhaqee maal godha jechuudha akkatti gattuqa. Hamistarii qabu kana. Erga hamistarii qabu kana gattuqee booda maal godha iddoo exchange jedhu kana tuqa. Sirriitti na hordofa san booda okay jedhaan. Exchange godhuudhaaf jechuudha. P2P irratti gurguruu heddan immoo eessatti heddan? Extra wallet irratti waaletii biraatitti erguu heddan immoo namaa gurguruu heddan jedha. Yoo namaa gurguruu heddan kana tuqxanii waaletitti ergitan. Yoo immoo gurguruu barbaaddan achuma irratti maarkeetii irratti as tuqtu. Erga as tuqxanii booda akkaawuntiin keessan verify yoo ta'e seel ka jedhu kana tuqxanii kallattiidhaan hamistarii keessan gabaadhaaf oolchitan jechuudha. Amma akkaawuntiin kiyya kun verifyidha. Ka seera qabeessa ta'e jechuudha. Connection na qabaa. Kanaaf kun amma qarshii 130 fi saantima 23 garaagarummaa qaba. Achitti 35 asitti 30. Haala kanaan gurgurachuu dandeettan jechuudha. Tokko ka keessaa qabdanii qarshii 3,000 amma qabdan qarshii 127 saantima 25 gurgurachuu dandeettanii qarshii 500 irraa hanga hamistarii qarshii 124 ga'u waan qabdan gurgurachuu dandeessu jechuudha. Asitti seel ka jedhu kana qofa gattuquudhaan nama asirra jiru kanaa walii galtee gootanii yeroo san immediately gurgurattanii mallaqa jijjiirattanii mallaqni gara kiisa keessanii isinii gala jechuudha. Kana fakkaataa mee OKX irratti akkamitti gurgurraa haa ilaallu. Gara OKX kennaa seennee jirra. Hamistar ka jedhu as bira jira. Gadi tuqna jechuudha asirratti illee karaa salphaan gurgurra daddaffiidhaan. Warra OKX irraa qabdan akkaataa itti gurgurattan sirriitti hordofa. OKX gubbaa ni dhufna trade ka jedhu ni tuqna. Trade. Immediately trade daldalatti jijjiirree ofirraa dabarsuu yoo barbaanne haala kanaan jechuudha. Trade kan jedhu tuqne ani keessa waan hin qabnee fi silaa isinitti agarsiisa. Trade kan jedhu ni tuqtu san booda buy hamistar, hamistariin bitu, sell hamistar, hamistariin gurguru. Haala kanaan jechuudha bittaa fi gurgurtaa kan raawwattan. Isin amma maal barbaadan gurguruu kan jedhu tuqxanii haala kanaan gurgurtan jechuudha. Mee warri Bybitidha warri wal qunnamsiisnu akkamitti gurgurannaa hamistarii keenya akkam goonaa hamistariin akkamitti Bybitii irra kan jiru fuuneetiin gurgurannee daddaffiidhaan hamistarii keenya mallaqa jijjiiranna kan jettaniif ni seentu waaletii wal qunnamsiistan gubbaa ni dhaqxu hamistar isinii dhufa jechuudha. Ani akka tasaa ta'ee waliin qunnamsiisne waan ta'eef hamistar naa dhufuu hin danda'u. Kanaafuu connect godhee isinitti agarsiisame akkaataa itti gurgurattan. Kanaafuu Bybit keessan gubbatti maal gootanii iddoo asset jedhu kana gad tuqxu erga tuqxanii booda convert kan jedhu kana bira dhaqxu jechuudha. Daddaffiidhaan gurgurachuu yoo feetan erga dhaqxanii booda iddoo olii kana isinii fida kanneen lamaan isin amma ka barbaadan jalaan doolaaratti jijjiirachuu waan feetan jijjiirachuu dandeessu. Gara oliitiin BTC kan jedhu kana gad tuqxu iddoo kana wanna gubbaratti isinii dhufe gad tuqxu jechuudha. Erga tuqxanii booda asitti maal barreessitu hamistar jettanii barreessitu. Hamistar kunoo haala kanaan hamistar as galee jira jechuudha. Hamistarii keessaa qabdan guutuu maximum jettaniin anamma waan hin qabneefi fakkeenya ka hamistarii 10,000 qabullee asitti amma hamistarii 2,000 qabullee asitti barreessuu danda'a. 200,000 miliyoona 2 ka qabu. Hamistar 126 irraa kaaftanii hanga hamistarii 361 361 tti gurgurachuu ni dandeettanii jedha. San booda insufficient naan jedhe waan hin qabneefi maal goona quit kan jedhu kana tuina kuno quitoo kana quitii tana yoo tuqnu kallattiin gara maalitti nu jijjiira gara doolaaraatti nu jijjiira jechuudha. Erga doolaaraatti nu jijjiiree akkam goona akkamitti gurgurachuu dandeenya garamitti immoo jijjiiruu dandeenya haala kamiin jijjiiruu dandeenya kan jedhuuf Bybit gubbatti doolaara keessan karaa salphaadhaan P2P irratti dhaqxanii gurguruu dandeettan kun P2P trade qaba.
fiyaatiidhaan immoo cryptocurrencyidhaan immoo maaliin gurguruu barbaaddan isiniin jedha. Haala kanaan isinii banaa goo'it kan jedhu tuqxu san booda goo'it kan jedhu erga tuqxanii booda kallattumaan maal gootan jechuudha dhaqxanii baay'ee kan jedhu jira seelii bira dhaqna nuti gurguruu barbaanne mi seel kan jedhu gadi cuqaafna eegga cuqaafne booda maal nun jira wanta barbaaddu san fiddee asitti gurgurattaa jechuudhaati wanta qabdu san situ beeka amma fakkeenya nu duratti doolaara USDT jijjiirree haa jennu asitti USDT 500 irraa kaafne hanga USDT meeqaatu gurguruu dandeenya HK jedha asitti ni jijjiirrattan jechuudha isii tana tuqxanii gara maalitti Itoophiyaan bir kan jedhutti jijjiirrattan yookiin immoo yoo barbaaddan USD kun doolaara jechuudha doolaaratti isin jijjiiree jira tokko tuqaa $2 irraa kaasee gurguruu dandeettanii asitti immoo tuyyuu hunda isaa tokkoon asitti isiniin biriik meeqa akka ta'e maaliin meeqa akka ta'e kanaaf haala kanaan doolaara keessan gurguradhaa haamistarii keessan daddaffiin jijjiiradhaa haamistarii keessan kan jijjiirattan immootu haamistar jechuun kamii haamistarii kanaayyuu hin beeyne hin yaadanne namoonni jettan yoo jiraattan haamistar jechuun kan taaptaabii telegiraam gubbarratti walitti qabataa turre sanii jechuudha warroonni telegiraam gubbatti taaptaap gootanii haamistarii walitti qabattan hanga har'aatti haamistariin harkaa qabdan haamistarii keessan haala kanaan gurguradhaa isiniin jedha kunu garee Harbour Inspire jala jira liinkii isaa dhaqxanii ni tuqxu gadi isinii dhiifamee jira hunda keessaniif haamistar koombaat jechuudha eega garana seentanii booda maal gootanii haamistar siizinii lammaffaadha kuni tokkoffaan kunu as bira tuqxanii akkatti isinii dhufa kooyinii kana jechuudha ka gurgurattan ka lammaffarra jiru kana ka gadi isinii dhiifamu haala kanaan gurguradhaa horaa bulaa deebanaa mallaqa keessan immoo waan biraatti invest godhaa isiniin jechuu barbaada kanaafi kan kana fakkaatan kriptoowwan airdroppota babbareedoo ta'an hedduutu jira Harbour Inspire jala kunu asalatti tokko isaaniitiin argachuu dandeessu iddoo gara olii kana as bira cuqaasuudhaan airdroppota amma miila itti aanullee dalaydanii galii gaarii irraa argachuu dandeettan kan akka biluum keessattuu maajorii fi biluum sirriitti dalagaa WCoin dabalatee meemeefaayi dabalatee sirriitti dalagaa isaan kunniin kanneen galii hedduu irraa argachuu dandeenyu akka yaada kiyyaatti jechuudha haamistariin harka 10 irraa deeffachuu dandeenya jechuudha warri haamistariin doolaara 10 argattan doolaara 100 isaan kanneen irraa argachuu dandeessu warroonni immoo doolaara 100 haamistar irraa argattan doolaara 1000 kanneen irraa akka argattan abdii qaba tokko viidiyoo as jalatti liinkiiwwan ammaxxanse seenaa jooyin godhaa guyyaa guyyaan deebi'aa cheekii hojjedha horaa bulaa deebanaa isiniin jechuu barbaada akkasumas YouTube qabna YouTube Harbour Media Network jedhu dhaqaa subscribe godhaa gama saniin yaada waan viidiyoo itti aanu isinii dalaguu qabullee naakaayaa wanta gaafii isin ta'ellee achi jala naakaayaa gaafii keessan irratti hundaa'ee viidiyoo isinii dalaga waan ta'eef horaa bulaa deebanaa galatooma Kaliil ture Harbour Media Network irraa